in our lives, we all have pain, we all have sorrow. But if we are wise, we know that there's kurriftuu jaalalaa jaalaltii madda onneeti. Onnee takkarraa manditee gara onnee taanitti dhangalaati. Onnee fi onnee walitti hiiti. Onneen lamaan alatti galgala FM irraan wal qunnamti. Sagantaan kun sagalee kurriftuu jaalalaati. Kurriftuun jaalalaa onnee tokko madditeeti jecha taatee dhangalaati. yaada onnee keessanii lakkoofsa sanduuqa poostaa keenya 1652 akkasumas lakkoofsa SMS keenya 886 yoo nu biraan geessan nama jaalatan biraan isiniif geenya. Kurriftuu jaalalaa. sometimes in our lives, we all have pain. dhuminsa tan hin qabne salaamtaa rabbiitiin eegalaatii akkamnaaf jirtam nagayaa fayyaa fi jaalalaan siif hawwam. Leela atinaaf tan dura akka taate xiqqollee kan shakkitu hin seehum. Ilma namaa addunyaa tanarra jirurraa nama lama kaniin eenyurraa fi waa hundarraa jaaladhu keessaa haadhatii itti aantee dhalaa lammaffaa akka taates ni beektam. Addunyaa guutuu siin jijjiiree jaalalatee ifiin naanneessee jireenya kiyyaa fi abdiitii hunda si wajjin wal qabsiisee akka ifaadutti ganamaa galgala siif hawwaa yeroo itti wal agarru osoon lakkaa'u. Guyyaa jaalalaa yookaan vaalaantaayiniitiif jecha mi'aawaa jaalalaa ani siif ergeef garuu deebisaan gaddaa ati naaf ergite onneen tiyya fudhachuu hin dandeenye. Deebisa SMS ati naaf ergite ija tiyya shakkee iskiriinii moobaayilii kiyyarra irra deddeebi'ee dubbisuus sanuma. Yoo na jaalattee jiraattees dhugaan na irraanfadhu hoggaasaniin na jaalachuu kee beeka. Jecha afaan Oromoo ifa ta'e garuu isa gonkumaa onnee jaalalaan guutamteef galuu hin dandeenye. Dhugatti jaalattuu jaalallee isiitiif yaadaa turte. Jaalalaaf jecha wareega kamuu kafaluudhaaf qophii turtee fi kafalaa turterraa jecha kana hin eeyne ture. Tanaaf afaaniin irraati ittiin hiikkadhe ittiin askee jechi afaan Oromoo sun naaf galuu baatus ajaa'iba hin ta'u. Sababniinis yeroo sanitti sammuuntoo afaan jaalalaa malee afaan biraa wallaalteeti jirti. Haa jennuuti mee sirraanfadhe maaltu na liqimsama? Akkana jaalattu siif ibsuuf sirraanfachuu jechuunoo maal jechuudha? Ati akkas jettullee ani arraas yoomuu akkaan si jaaladhuu fi hanga hafuurri na keessa jirutti akkaan sin irraanfanne si ibsuun barbaadama. Ati maaliif akkaan si irraanfadhu murteessite? Maalii yakki kiyya kan osoon si abdadhu jiruu tiyya na golgoleessiteef? Naimime maali yakki kiyya otoon si abdadhu ani eenyurra caala na golgoleessite akkaan mara jiruu tiyya anaddaa wallaalee adake halkaniif golonnee tiyyaa keessatti tan argamtu Leeylaadhaaf Asladdiin bakkaan jirurra. Sometimes in our lives, we all have pain, we all have sorrow. Maqaa qofa jijjiiruudhaan tan biraatiifis ergaa akka turtee qabatamaa sirritti itti dhaqqabeetiin jira. Ani si jaaladheetiin si amanee ture. Edaan ilmi namaa keessaa fi gubbaan isaa wal hin fakkaatu. Garaan kee daggala ta'uu yoomiin hubadhe. Waa hundaafuu dhihottiin firraasi arkee nageetti Samiiraa Haramayaarraa achuma Haramayaatti kan argamu Arif. Sometimes in our lives, we all have pain, we all have sorrow. Jaalalaa fi yaada keetiif daangaa haalaa fi amala keetiif daaddaa bifaa fi bareedina keetiif fakkii tan hin qabne
giiftii onneetiyyaa fiinxee bareedduu taatan taate effitiyya salaamanni onnee gama sagantaa jaalatamtuu fi kabajamtuu FM Harar kurriftuu jaalalaatiin bakka jirtutti siif haa ga'u. Ani yaadaa fi jaalaltee malee rabbiif kadhannee haa ga'uutii fayyaan qabama. Akkuma haati lukkuu ilmaan isii irraa osoo deemtee hin fagaanne amma itti deddeebitutti yaadni kee daqiiqatti eeganatti deddeebi'ee galee oollee bubbulleeti jirra. Sammuutoo yaada jaalalaatiin hacuuccamtee miidhamtee tana jaalala unachiisuun akka kabsachiiftu maqaa jaalalaatii fi sagantaa kurriftuu jaalalaatiin si gaafadhama faam. Eega xalayaa tana siif barreessuun kiyyaan hafin yeroo hunda kan hin dinqisiifadhu bareedina kee osoo hin dinqisiifatin bira hin dabarum. Lafee cinaacha kiyyee bitaarraa jaala jiruutiyyaa bareechee miidhagsee hundarra caalchisee rabbiin haafuumeef galanni haa ga'u. Akka ifni aduu caalaa ifa hundaa ta'etti akka bishaan bahar guddaa bishaan hundaa ta'etti bareedinni keetiis fiinxee bareedina hundaati. Bareedduu ta'u dhaabaa dhaabbanni kee adeemsi kee haasofni kee hundi madda jaalalaati. Bifti tee qalluuna bishaan keessaa fakkaattu fuulli kee xaliilli akka fakkii daawwitiitti if nama agarsiisu rifeensi kee luuccaan qilleensaan taphatu ijji tee akka urjiitti halaalaa mul'attu ilkeen tee adiin hidhii waliin onnee boojitu mormi kee qixxee bareedina keetiitiin qiyaasamee uumaadhaan siif kenname dhaabaa dhaabbin kee wal qixxaatee qunqumame waa'in bareedina keetii kamtu dhuma himame. Uumamni kee hundi matatti jaalala nama keessatti uumaati. Jaalalti tun hundi hoggaa walitti ida'amtu hanga makka taatu mee atummaan shalagin. Ani hangasiin si jaaladhaatii naaf beeki lubbuutii caalaan si jaaladhaatii narraan fagaatin. Akka taatu abdiin qabaam. Sirba mi'aawaa leencoo abdu shakur kun afeerraa dhaammannoo aanaaf ta'uutii nageetti. Khadir Hararraa faadhaaf. Sometimes in our lives, we all have pain, we all have sorrow. yaada onnee keessanii lakkoofsa sanduuqa poostaa keenya 1652 akkasumas lakkoofsa SMS keenya 886 yoo nu biraan geessan nama jaalatan biraan isiniif geenya.